السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجم توتا جالتم توتا ماتي دكتور عبد السيتوب بقى أنا قاعد نفتر سنين جدا عن عبد السيتوب نانجر ورماتي كي ماتي كي تودان نوال برا ورماتي كي تاتا لايك سبسكرايب وچون هريوتا كيسانين غاز نينجدا حرس أدو ببردو مم إسنه إسم برانغا هفنه هند كيسانو يو بقى أغام بهجر آتي كده تكو غم چو كيسان إبسد taayyeen da'aadha jawaar muhamed hidha haikamu kan jedhu firii jawaar muhamed jechuu jalqabee jira jechuudha. Kun waan guddaa tokko jechuudha. Taayyee danda'a waan ajaa'ibaatiin dhuftee jirta jechuudha. Firii jawaar muhamed jechuun taayyee danda'aadha. Maal kan jedhu isiniif ifna waboon har'a eessa oolee maal godhaa oolee maal daawwataa oolee kan jedhuu fi lola gidduu lola oromiyaa keessatti oppiidiyoon haaraanii fi oppiidiyoon dulloomtuun walirratti godhaa jiran irraa isin dubbanna. Waa hin bahitii jawaar muhamed akkam ta'e kan jedhu irraa waan baay'ee dubbanna. Yoo hanga dhumaatti waliin turtan waan baay'ee dhageessuuf sabskiraayib laayik gochuun dagatina. Hundi keessan isin jaalanna nuti odeeffannoo dhugaa qofitti bakka hundaan feesbuukii irraan tiiktookii irraa yuutuubii irraa bakka hundaan dhugaa qofitti isinitti himna. Dhugaan injifataa waan ta'eef dhugaan ilma waaqaati jedha Oromoon. Nuti dhugaa malee sobaan Oromoo keenyatti himuu hin barbaannu. Egaa har'a akkuma jedhee taayyee danda'aa guyyaa arfan kana shimee shanee ajaa'ibaa godhee hirriba dhowwaa jira jechuudha. Wanti inni haasa'aa jiru siirees dhugaa dubbachuudhaaf taayyee danda'aa anni eddeen itti dinqisiifadhu sunan qaba. Akka siyaasa isaatti garuu baay'een jibba. Ilaalchi inni Oromoodhaaf qabu, ilaalchi inni nama isaa faallaatiin qabu baay'ee na aarsullee ofitti amanummaa isaatii fi waan itti amane tokko gochuu isaatti taayyee danda'a waan inni irraa dinqisiifadhu qaba jechuudha. Gaafa inni kabajamoo fayyaa gaafii adeemsaan qaba jedhee haasa'u sanarraa kaasees ta'ee durumaanuu waan jechuu barbaade fuulduratti jedha. Nama dhoksaan nama rasuu miti. Rabbiin Oromoo taayyee Oromoodhaaf kenne galatoomuun jedha yeroo tokko tokko. Iccitii Oromoon dhagahuudhaaf cinqamu karaa taayyeetiin dhageenya jechuudha. Otuu hin beekamin iccitii Oromoodhaaf qabsaa'aara jechuun hin danda'amu. Oromoo amma girrisaadha jedhee arrabsu kanaaf qabsaa'aara jechuun hin danda'ama. Afaan taayyee irraa iccitii biltsiginnaa baay'ee waan mana keessatti dubbatamu waan abbaan mana keessatti dubbatu ilmaan bakkeetti dubbatti akkuma jedhamu taayyee danda'arraa waan baay'ee dhagaa har'a geenye har'allee dhagaa jirra. Inni har'aa kun immoo waan baay'ee namatti toludha. Yeroo Oromoon burjaa jedhee bakka lamatti qoodame bakka sadiitti qoodamee jiru kana taayyee danda'a barreeffama akkanaa gabbahee gaafa barreessu waan ajaa'ibaati jechuudha. Har'a wanti inni barreesse taayyee danda'a kaleessa jechuu kiyya kaleessas har'as barreeffama isaa dhiixanii warri dubbistan abbaa gadaa karrayyuu dheengaddaa eenyunni ajjeese kan jedhu irratti baay'een keessan walirraa tursan gaafa dubbadhu hundi keessan sobaa shaneet ajjeese maaloodha BBC'n afaan Oromoo gaafa inni waraana mootummaatiin ajjeefamuu uummatarraa odeeffatee isiniin ga'u mormaa turtan. Har'a gaafa taayyeen ofumaa isaatii sababa Shimallis Abdiisaatiin walitti bu'aniif warra erga federaalatti ol siqee warra Oromiyaatiin erga walitti bu'ee taayyee danda'a aangoo barbaada naan jedhan jedhee jalqabee as waan ajaa'ibaa baasuu jalqabe jechuudha. Taayyee danda'a galeessa abbaa gadaa karrayyuu eenyu ajjeese birrii miliyoona 60 uummatarraa miliyoona 600 miliyoona 600 uummatarraa sassaabanii uummata dhowwatanii ittiin rasaasa lolaaf bitaa turan hunda isaa gabbaasaa ture. Har'allee barreeffamni ittiin gadi dhufe waan ajaa'ibaati. Wanti inni ittiin gadi dhufaa jiru firii jawaar muhamed jechuun isaa guyyaa 3 booda na eega. Dhugaan jirtu kana taayyee danda'a haala ammatti jiru kanaan akka shaneen Oromiyaa dhuunfatti jirtu ragaa bahe tokko farratti. Warri shaneen eessa jirti shaneen maaliif akkana ta'e jettan barreeffamuma taayyee danda'a qofa yoo dubbistan shaneen maal akka godhaa jiru Oromiyaa keessa hojii akkamiirra akka jiru Oromiyaa keessa baruun dirqama isin dhayxanii qaamaan arguu isin hin barbaachisu. Barreeffamuma taayyee yoo dubbifte bakka waboon waan jabaa hojjetaa jira jettee fudhatte. Gaafa diinni watu waatee shaneen atuu maal ta'e Oromiyaa dhuunfate wayyaanee mandhifatee Oromiyaa keessaa kan uummata keenya kana shaneen godhuuf sababa wanta akkanaati. Shimallisii shanee gochuu barbaadan jechuudha. Shimallis Abdiisaa waboo guddaa sanuu gochuu barbaadan jechuudha. Ajaa'iba bara. Har'a walitti kaate rabbiin na yaala gagibee wal haa nyaattu maaltu na dhibe isa jedhu sana na yaadachiise jechuudha. Wal nyaadhaa. Wal nyaatte waaqni ko wal nyaachise kaa wal nyaatte goota ko wal nyaachise kaa. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya wanti nuti jechuu barbaannu
Waboon hojii isaa itti fufee jira. Hojii ibidda boombii biltsiginnaa iyyisiisuudhaan Itoophiyaa guutuu miila tokkoon silaayyuu Itoophiyaa jechuun Oromoodha waan ta'eef mootummaadhuma jara biltsiginnaa jara akka Shimallis Abdiisaa achirraa hirriba dhorkuun isaayyuu Itoophiyaan maal keessa akka jirtu baruu hin dandeessu. Warra Amaaraa arginee jirra yoo mashkalaakiyaa dudubba dhokatee kootii makkalaakiyaa jala dhokatee asiif achi deemuu ta'e malee kophaa isaatti gabba'ee takka lollinni injifate hin jiru. Ummata miskiina harka duwwaa jiru kan akka ummata walloo kana deemee ajjeesee makiinaa keessaa buusee gajaraan cicciru yoo ta'e malee faannoon woboon Oromiyaa dhuunfachuuf deema. Poolisiin Oromiyaa hundinuu gara wobootti makamuuf jira. Taayyee Danda'aatis Shimallis Abdiisaa hamma woboo ajaa'ibaa nuuf godhee barreessaa jiru kun ofii isaatii bakka itti baqatu ilaaluuf teenya. Yoo jabaatee gabbahee dhugaa Oromoo hunda dhiifama Hacaaluu Hundeessaa eenyu akka ajjeeses taana laalaa guyyaa sadan kan akkuma kaleessa haqa funyaan qabnaan afaan qabnaan funyaan hin dubbatan jedhan Taayyee Danda'aadhaa ajjeecha abbootii gadaa sana haala ajaa'ibaatiin ragaa nuuf bahe ragaa biraa nuun barbaachisu. Kan Hacaaluu Hundeessaas ni eegna. Jawaar Muhamed haqa malee hidhamuu isaas ni eegna. Taayyeedhuma Danda'aarraa eegaa. Waa biraan seenaa Taayyeen xeeqii keessa galee waan jiruuf waan beeku gowwaa kolfisiisanii ilkaan lakkaa'u jechuun isa kana. Taayyee Danda'aa waan guddaa Oromoof godhaa jira. Hin qoosinaa. Yeroo kana hundi keessa nu deemtanii piroofaayilii keessan Taayyee irra godhattanii jabaadhu si wajjin jirra jechuunidha. Jabaadhaa hundi keessanuu Taayyee keenya jabaadhu jibicha keenya Shimallis irratti muddii yookiin immoo akka qalmaaf qophaa'uuf Shimallis Abdiisaa piroofaayilii godhachuu qabna. Erga jarri shaneedha yani shanee keenya goota keenya jennee qalmaaf qopheessina jechuudha. Wala nyaattu. Oromiyaa keessatti lolli jarri diina lammanii gaafa warri kuttu Oromoodhaaf waan guddaadha kun. Wal nyaachuun jiraa bareeda. Keessaan dubbadhaa warri nuun jettanuu jedhaara Taayyeen no keessaan hin dubbannu jedheera. Kanaafuu akka jarri ittuuyyuu wal nyaattuuf piroofaayilii yookiin Shimallisiin yookiin Taayyee godhachuudhaaf qophii keessan xumuraasiniin jedhaa. Waan ajaa'ibaati jechuudha. Hundi keessanuyyuu gabbaatanii piroofaayilii irra Shimallis Abdiisaa naqattanii goota keenya shanee keenya jettanii muudiitti qabdanii qalmaaf qopheessuu qabdu achumaan gabbahee piroofaayilii na godhattee qalmaaf na qopheessite akkuma Shimallis Abdiisaa Ameerikaatti immoo eessatti na erganii qalmaaf na qopheessan jedhe san akkas gochuun dirqama jechuudha. Yookiin Taayyee Danda'aa piroofaayilii na godhadhaatti isa qalmaaf qopheessaa. Qalmaaf jedhu lamman keessaa tokko qalmaaf qophaa'uu qaba bakka. Oromoo jabaadhaati itti muddaa akka Taayyee Danda'aa gabbahee firii Jawaar Muhammad jedhu gochuun dirqama keenya jechuudha. Waan ajaa'ibaadha. Galatooma hundi keessan warri maatii koo taatan laayikii godhaatii nama biraatiif daddabarsaa. Warri maatii koon ta'in immoo abduseenaan jedhu sabskiraayib gochuun maatii naaf ta'aa isiniin jedhaa. Galatooma odeeffannoo dhugaa qofa isinitti himna guyyaa guyyaan nagaan isiniif haa baay'atu.